Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalatan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkam nagaa jirtu, akkam fayyaa keessanii, Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenya, akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti beekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Obboleewwan koo biyya keessaas biyya alaas jirtanii Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa nuuf eeyyamee jiraati. Guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu dubbii mana kiristaanaa wajjin ilaalla. Akka mana barumsa keenyatti dubbii mana kiristaanaa jechuu maal jechuudha? Waa'ee mana kiristaanaa, ቤተ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን ወኪን mana kiristaanaa ወኪን mana waaqayyoo jennee wajjin ilaalla. Isa keessatti yoo ilaallu immoo hariiroon manni kiristaanaa dhala namaa wajjin qabduu fi dhalli namaa immoo beeta kiristaanaa wajjin qabu. Inni biraa immoo hariiroo beeta kiristaanni hariiroo isheen waaqayyo wajjin qabdu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa kaakuu haarawaa keessatti mana kiristaanaa isheen jedhamte maal jechuudha? Ishee jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Kaakuu moofaa keessatti mana qulqullummaa, mana aarsaa waaqayyoo itti dhiyeessan akka taate hundi keenya iyyuu beekna. Amma wajjin kan ilaallu mana kiristaanaa kaakuu haarawaati wajjin ilaallaa jechuudha. Mana kiristaanaa isheen har'a nuti waamnutuni ishee kamidha yoo jenne dhiiga Kiristoosin kan bu'uureffamte, dhiiga Kiristoosin kan bu'uureffamte. Inni biraa ragaa ba'uu Phexrosin kattaa irratti kan hundeeffamte qulqulleettii mana kiristaanaa yookiin mana waaqayyoo fi dhala namaa waliin waaqayyoon dhala namaa wajjin wal qunnamsiisuudhaan kan riqicha taate tajaajiltu jechuudha. Manni kiristaanaa nuti ilaallu ishee dhiiga Kiristoosiin hundeeffamtee fi duuka bu'oonni immoo ishee irratti hundaa'anii addunyaa mara waliin gahan. Keessattuu gooftaan keenya Iyyasuus hawaariyaatota walitti qabee anaan ilmi namaa eenyu naan jedha jedhee gaafa inni gaafatutti duuka bu'oonni baay'een Eeliyaas siin jedhu, Ermiyaas siin jedhu, kun immoo Isaayyaas siin jedhu jedhanii gaafa isaan deebisanitti duuka bu'oota keessaa inni tokko qulqulluun Phexros ati maa ilma waaqayyoo kan taate waaqayyoodha jedhee erga ragaa ba'ee fi booda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Phexros ati maqaan kee kattaadha, ani kattaa kanarratti immoo mana kootan ijaara jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waadaa seenee waadaa saniin immoo dhiiga isaatiin gooftaan keenya nuu hundeessee nuuf kenne jechuudha. Isheen mana kiristaanaa jedhamti jechuudha. Maddi qulqullummaa ishee maqaa isaanii kan waamamte Kiristoosidha. Maqaan mana kiristaanaa eenyudha? Kiristoosidha. Manni kiristaanaa har'a yoo miidhamtu eenyutu miidhame jennee of laaluu qabna jechuudha. Mataan mana kiristaanaa eenyudha? Kiristoosidha jechuudha. Kiristoosidha. Duuka bu'oonni eeyyama waaqayyoo Filiphisiyoos keessatti ijaarsa ishee yeroo jalqabaatiif manni kiristaanaa kan isheen eegamte Filiphis keessatti jechuudha. Filiphis keessatti yeroo jalqabaaf eegalamteerti. Amma garuu addunyaa mara waliin geessee jirti jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Samiitti ol ba'e jettee sirna mana kiristaanaa nuuf kenni jechuudhaan duuka bu'oonni waaqayyoo walitti qabamanii gooftaa keenya Kiristoos
erga gaafatanii boodatti innis mana kiristaanaa hundeessee kenneefii jira jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo bu'uurri ishee jecha qulqulluu Phexros irratti akka ta'e hubannaa jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa kun immoo kadhannaa mataa ishee kan ta'e qulqulloonni amantoonni kan walitti qabamanii Waaqayyoon ittiin faarfatan, Waaqayyoon ittiin galateeffatan kadhannaa amantaa kan ta'u qabdi jechuudha. Kadhannaan kun manni kiristaanaa wanta amantaa fi ittiin hundeeffamte jecha gabaabaadhaan kan ibsudha jechuudha. Iccitii guddaa of keessaa wanta qabudha. Kanaaf moggaasni isaa kadhannaa haa jennu malee qabiyyeen isaa bu'uura amantaa kan calaqqisiisudha. Manni kiristaanaa kutaawwan adda addaa addunyaa irra jiran keessaa adda ba'uudhaan qaama Kiristoos, misirroo Kiristoos ta'uu ishee, eenyummaa ishee karaa kadhannaa isheetiin ibsiti jechuudha. Akka Kiristoositti amantu eenyu akka ta'e kan isheen itti amantu sun ifti gara addunyaatti akka dhufe, ifti sun immoo isa akka ta'e, inni immoo addunyaa kana akka oolchee manni amantaa keenyaa kanaan nuuf ibsiti jechuudha. Kun immoo kadhannaa amantaa jenneetoo waamna jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa isheen nuti har'a waamnu, isheen nuti har'a itti deddeebinu yookiin har'a muka nutti fakkaachuu dandeessi. Keessi ishee garuu kan nuti amantaa keenyaan bichaa hubannu, ija keenya ija foonitiin arguu hin dandeenye uumama addunyaa kana uume gooftaan keenya ishee keessa jiraachuu. Ergamtoonni Waaqayyoo, wareegamtoonni, haadhi keenya maaramee ishee keessa jiraatu jechuudha. Mana kiristaanaa haala kanaan ibsinee hubachiisuu dandeenya jechuudha. Hiikaa mana kiristaanaa yoo ilaalle manni kiristaanaa afaan Gi'iiziin beeta kiristaana afaan Giriikitiin Aqleesiyaa jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaa kaayoo fi hojii tokko, kaayoo fi hojii tokkoof yaa'ii tokkoof kan filatamte jechuudha, yookiin kan walitti qabamte jechuudha. Kaayoon mana kiristaanaa ijoollee ishee mootummaa Waaqayyoo aalchisuu qofaadha. Mataan mana kiristaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Manni kiristaanaa hiikaan waa sadii ilaallata. Hiikaan mana kiristaanaa yoo jennu waa sadii ilaallata jechuudha. Of keessaa waa sadii qaba. Inni jalqabaa ijaarsa mana kiristaanaa iddoo kiristaanonni Waaqayyoon itti galateeffatan, waaqeffatan, dhiifama itti gaafatan, itti gaabbii galan, dhiigaa fi foon gooftaa itti fudhatan mana kiristaanaa jedhamti jechuudha. Kanaaf immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 46, Isaayyaas 56 lakkoofsa 7, wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 17, Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 10
hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hubachuun ni danda'ama jechuudha. Manni kiristaanaa kun addunyaa kanarratti maqaa warroota Waaqayyoon amananiin kan moggaafamtedha. Mana kiristaana maaramii jennee waamnu manni sun mana Waaqayyooti. Garuu haadha keenyaan moggaafame malee jechuudha. Inni bira maqaa Kiristoosiin kiristaan kan jedhaman lapheen kiristaanota hundaa mana kiristaanaa jedhama. Maaliif yoo jennu bultoo Waaqayyoo waan ta'an isaan kan waaqeffatan gooftaa keenya Yesus Kiristoos waan ta'eef dhiiga isaa waan nyaataniif, dhiiga isaa waan dhuganiif, foon isaa waan nyaataniif, ergamootas immoo waan faarfataniif, haadha keenya maaramiis waan faarfataniif, wareegamtoonnis qulqulloonnis isaan bira waan jiraniif kun mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Kanaaf aniif isin har'a abboommii Waaqayyoo eegnee yoo jiraanne bultoo Waaqayyooti jechuudha. Inni sadaffaan yaa'ii yookiin walitti qabama yookiin tokkummaa amantoota namoota Kiristoosiin amananii hundi walitti qabamni isaanii mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa wantoota sadeen kaniin of keessaa akka qabdu ni beekna jechuudha. Yaa obboleewwan koo ilaalaa kaa waa'ee hiikaa mana kiristaanaa kana ilaaluu wanti barbaachiseef wantoota amma ta'aa jiru kana wal bira qabnee haa ilaallu. Har'a manni kiristaanaa yoo gubattu nuti siyaasaa keenyaaf warroonni oolfannu hedduutu jira jechuudha. Iddoo garagaraatti manni kiristaanaa yoo gubattu nuti siyaasaa keenyaaf jecha akka manni kiristaanaa homaan taanetti warroonni eegnu haasofnu hedduu keenya jira jechuudha. Kan biraa immoo manni kiristaanaa tuni haa baddu jennee warroonni yaadu hin jirra jechuudha. Kana martasaa eenyuun akka gubaa jiru, eenyuun akka miidhaa jiru, eenyuun akka arrabsaa jiru hubachuu qabna jechuudha. Mana kiristaanaa ijaarsa ishee yookiin muka isheetii miti kan nuti ilaalu yookiin manni kiristaanaa suni wantoota gara garaatirraa ijaaramuu dandeessi. Warqii irraa isaa ijaaramtu, dhoqqee irraa isaa ijaaramtu kan keessa jiru garuu Kiristoosidha. Mataan mana kiristaanaa isa waan ta'e. Qulqulluun Phaawulos akkuma Kiristoos mataa mana kiristaanaa ta'e jechaa jira. Kanaaf immoo ani Phaaphaasota godhee hoolota koo akka eegdaniif warrootan isin muude isiniif wayyoo jedheera Gooftaan. Hoolota Waaqayyoo akka eegnu, ijoollee Waaqayyoo akka eeganiif warroonni muudaman. Kanaaf gaafa nuti mana kiristaanaa irratti haala siyaasaa keenya mijeeffannee waan gadhee haasofnu Gooftaa keenyaati irratti akka haasa'aa jiru, ergamoota Waaqayyoo irratti waan gadhee akka haasa'aa jiru hubachuu qabna. Kanammoo Waaqayyo biraa gatii akkas hin dhabamnes beekuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan kiristaanonni tokkoon tokkoon isaaniiti kan mana kiristaanaa jedhaman. Har'a kiristaanonni iddoo garagaraatti yoo ajjeefaman, yoo qalaman har'a nutti dhagahamaa jiraayi. Namoonni garii warroonni gammadnu hin jirruyi. Warroonni immoo kana keessatti hirmaannee hin jirruyi. Of gaafachuu qabna jechuudha. Kiristaanaa
ajjeeftee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin dandeessu. Ati warroonni karaarraa badde karaatti deebi'a. Warroonni abboommii waaqayyoo dagattanii, warroonni siyaasaa keessa seentanii, warroonni ija dukkanaatiin jibbiinsa lallabdan, obboleessa keetirratti ajjeechaa itti lallabdan boru akka itti gaafatamtan hin dagatinaa. Sadaffaa, walitti qabama kiristaanota. Kiristaanonni akka walitti hin qabamne, akka walitti qabamanii waaqayyoon hin faarfanne, hin galateeffanne, iddoo isaanii jalaa gubuun, akka walitti hin qabamne taasisuun isaan jidduu koo waaqayyootu jira. Kanaaf kitaabni qulqulluun maqaa waaqayyootiin yoo walitti qabamtan ani jidduu keessanittani argama jedheera kaa. Kun immoo amanamaadha kaa. Kun amanamaa, waaqayyoon waan jedhe amanamaa akka ta'e hubachuu qabna kaa. Har'a nuti fakkeessinee jiraachuu dandeenya ta'a. Boru garuu eessa keenya seennaa? Wanta har'a hojjenne hojii gadhee nuti hojjennuuf boru akka ittiin gaafatamneef hundi keenya hojii gadhee irraa fagaachuu akka qabnu asumaan isiniif dhaamaa jechuudha. Kanaaf fayyinni keenya raawwachuuf waa'ee mana kiristaanaa beekuu fi amanuu fi hojiitti hiikuun barbaachisaadha jedhee qulqulluun Yohaannis afa warqi dubbateera. Waa'ee mana kiristaanaa beekuu qabna. Waa'ee nama dhuunfatii miti haasa'aa kan jirru. Waa'ee mana kiristaanaa icciitii ishee beekuu qabna. Manni kiristaanaa kan eenyuti? Kan dhala namaa hundaati. Kan amanee cuubame hundi isaatiiyyuu manni kiristaanaa kan isheeti jechuudha. Haati keenya mana kiristaanaadha. Harmeen keenya mana kiristaanaadha. Har'a hoo harmee yoo bochu, harmee yoo gubamtu akkamitti ilaalaa jirraa? Manni kiristaanaa Madaanaalamii aanaa Kokkossaa keessatti manni kiristaanaa gubate har'a siyaasaadhaaf oolfanneerra. Namni waa'ee sanii ol kaasaa jiru hin jiru. Waa'ee sanii namni dubbachaa jiru hin jiru. Maaliifuu kaa siyaasa keenyatu nu olaa bada kaa? Yoo dubbanne warroonni nuti wajjin hiriirreetu nutti muufata kaa? Har'a fakkeessinee addunyaa kanarra jiraachuu barbaanna kaa? Boroo garuu gatii waaqayyo irraa maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Manni kiristaanaa anaaf isiniidha. Manni kiristaanaatti nama miidhaan jenne, ajjeesaan jenne. Garuu manni kiristaanaa iddoo garagaraatti waggoota baay'ee irraa jalqabdee miidhamaa jirti. Inni keessa jiru mallaqa ishee saamunaan qorqee jira. Inni ala jiru immoo ishee guba. Eenyutu ishee haa dubbatu kaa? Ishee dhugaa taate tanaaf eenyu haa dubbatu? Eenyu ragaa haa ba'uuf kaa? Waaqayyoon garuu gaafa inni akkuma gooftaan keenya Kiristoos gaafa inni biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture gara mana qulqullummaatti ol lixee alangee isaa fudhatee warroota achi keessa jiran ari'ee akka baase ibiddi waaqayyoo eekkamsi waaqayyoo gaafa dhufte garuu hundi keenya iyyuu eessa akka jiru dhuguma mana qulqullummaa keessatti dhaabbannaa laata? Faayidaan wantoota garaagaraatiin malaammaltummaanis achi keessa jira. Warroonni fedhii dhuunfaatiifis adeeman ishee keessa jiru. Ishee qorqaa nyaachaa jiru.
eenyutaa dubbatu ture isheedhaaf? Hundumtuu siyaasaa keessa seeneera. Hundumtuu waa'ee fedhii isaa odeessa. Eenyutu ishee haa dubbatu ture mana kiristaanaati? Yaa obboleewwan koo ofaa ilaaluu dhaabbanne manni kiristaanaa yoo jiraatte jiraanna. Ishee yoo hin jiraanne hin jiraannu. Dhiigaa fi foon gooftaa eessaa fudhannaa? Eessatti gaabbii gallaa? Eessatti awwaalamnaa? Kana yaannee jirraa laata? Har'a garuu siyaasaa keenyaaf jecha siyaasa fi mana kiristaanaa maaltu walitti fide? Siyaasaan dhoqqee biyya lafaati. Dhoqqee abbaan fee dhoqqeetti lixee akka fee gochuu hin danda'u. Mirga isaati sun. Garuu mana kiristaanaa maaliif? Maaliif kiristaanonni maaliif ajjeefamu? Maaliif saamamu? Maal balleessu? Maal godhani? Ebelu filadhu hin jenne. Ebelummoo hin filatin hin jenne. Qaamni akkas jiraachuun haala siyaasatiin yoo ilaalle mirga sunu hin jenne sanuu san beeta kiristaana. Ebelu filadhaa, ebelu dhiisaa hin jenne. Maaliif wajii ishee waan hin taane. Garuu maaliidhaaf? Maaliidhaaf garuu ishee irratti jibbiinsi maa baay'ate? Ijoolluma isheetirraa immoo ijoolluma isheetirraa warroota beekne jedhan. Osoo hin beekin warroota beekne jedhan jechuudha. Wanti nama gaddisiisu beeta kiristaana haa gubattu jedhanii warroonni diina wajjin hiriiran meeqatu jira? Beeta kiristaanaaf immoo waan quuqaman fakkaatu. Achi deebi'anii immoo quuqamni kee beeta kiristaanni gaafa gubattu, kiristaanni obboleessi kee gaafa ajjeefamu yoo baatee mormiteedha. Yoo furmaata tokko laatteedha. Anatu si bira jira obboleessa koo yoo jetteedha. Kanaan alaa obbolummaa maalidha ree? Yaa obboleewwan koo ejjennee ofaa ilaallu. Ejjennee ofaa ilaallu. Dhaabbannee ofaa ilaallu. Eessa akka jirru ofaa ilaallu. Mootummaan morminaan jedhu mirga keessan. Garuu beeta kiristaanni tuqina. Qabeenyi ishee kiristaannis tuqamuu hin qabu. Maaliif tuqama? Yoo siyaasaa keessa jiraate warroota siyaasaa keessa jiru akka barbaadde. Namoota fayyaaleeyyii waan tokko siyaasaa keessa hin jiru. Hojjetachuu malee waan tokko hin beeku. Maatama bichaa ofirraa waan qabuuf ajjeefamuu, saamamuu hin qabu. Maaliif? Kanaaf hundi keenya amantaa keenyatti yeroon cimnu amma, yeroon addatti ol baafannus amma. Eenyu akka kiristaana ta'ee fi eenyu akka fakkeessituu taate. Har'a qamadii fi inkirdaanni har'a adda ba'a. Ashaamni har'a adda ba'a. Yeroon itti adda ba'u ammaadha. Yeroo kaan immoo hundumtuuyyuu akka feeta. Yeroo cinqii kanaadha. Yeroo rakkinnaa kanaadha. Kiristaanummaan keenya kan ragaa ba'u. Kanaaf amantaa keenyaan haa ejjennu. Kan sodaachuu qabnu Waaqayyoodha. Eenyuun illee hin sodaannu. Duunus jiraannus amantaa keenya maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Amiin.